Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuftu mata dureen irra waliin ilaalu 2.4 unit conversion kan jedhu waliin ilaalla. Egaa xumura viidiyoo kanatti na waliin tura. At the end of this section you should be able to jira. Waan isin baruu qabdan asirratti isiniif tarreesseeti jiraannis maani converts unit of length from one system of units to another. Convert unit of mass from one system of unit to another. Convert unit of time from one system of unit to another jedha. Isaan kana baruu qabdu jechuudha. Convert gochuu danda'uudha qabdu jechuudha. In the previous section you have to learn different physical quantity. Mata duree darbe keessatti waa'ee physical quantity barataniitii jirtu gosoota isaallee jechuudha. These physical quantities have SI and non-SI unit. Physical quantity isin baratan sun SI unity fi non-SI unity qaba. Kan SI unity ta'ee fi kan SI unity hin taane ni qaba jechuudha. It is possible to convert unities from SI unit to non-SI unities and vice versa. Maani SI unity irraa gara non-SI unity jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Conversion of a unit is a conversion between different unit of measurement for the same physical quantity, typical through multiplicative conversion factor. Egaa unity SI unity irraa gara maali jijjiiruu dandeenya? Gara non SI unity kana jechuun fakkeenyaaf fudhattan meetira jechuudha. Gara maalitti? Gara seentimeetiraatti. Meetira gara kiiloomeetiraatti, miilimeetiraatti isaan kanatti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. The relationship between meter and other non-SI unit is given in table 2.5. Hariiroo meetiraa fi non-SI unit gidduu jiru jechuudha. Teebilee 2.5 irra kaa'ameeti jira. Fakkeenya kana yoo ilaallu fakkeenya example 2.1 jechuudha. The distance between two house is 200 meter. What is the distance in centimeter, kilometer, millimeter? Maani fageenyi mana lamaan gidduu jiru 200 meetiradha. 200 meetira. Isa kanammoo gara maali jijjiiraa jira? Seentimeetiraatti meeqadha? Kiiloomeetiratti meeqadha? Miilimeetiratti meeqadha kan jedhudha. Kan nu gaafate jechuudha. Maal gootu kan nu kenname leengiziin meeqadha? 200 meetiradha. Giiviniin jechuudha. Kanaafuu kan nuti barbaannu gara maalitti jijjiira jechuudha? Gara seentimeetiraa jijjiira. Maal gootu? Tokko meetirri wal qixa meeqadha? 100 seentimeetira mitiire? 100 seentimeetira. Sana booda 200 meetiroo meeqa ta'a jettanii asitti mallattoo kanaa keewwattu jechuudha. Yookiin xaa jettanii keewwachuu dandeessu. Kana yoona sitti isinii barreessu tokko meetirraa wal qixa 100 seentimeetira faana wal qixa mitiire? 100 seentimeetira. 200 meetirri yoo 200 meetirri maal gootu? Xaa jettu jechuudha. Sana booda gatii xaa barbaaddu. Qaxxaamura baay'istu. Qaxxaamura baay'istan maal ta'a? Tokko meetira baay'isuu xaa wal qixa 200 meetira baay'isuu 100 seentimeetira ta'a qaxxaamura baay'istan. Sana booda xaa barbaaduuf hiruu 1 meetiraa jettu. Asiinis 1 meetiraa jettu. 1 meetiraan ni bada. Xaa qofa ta'a jechuudha. Xaa jettu. Xaa asii meetiraan ni bada asii. Sana booda isa kana yeroo waliin baay'iftan 200 baay'isuu 100 seentimeetira meeqa ta'a? Kuma meeqa ta'a? 20 ta'a. 20 seentimeetira. Hiruu tokko asimmoo tokko jira mitiire? Hiruu tokko jechuun matuma isaa ta'a. Kanaafuu 20 seentimeetira ta'a jechuudha. Meetira gara kiiloomeetiraatti asitti egaa tokko meetirri wal qixa tokko meetirri 0.001 kiiloomeetira faana wal qixa.
dhibba lamni meetira immoo meeqa ta'aa jenna? Ta'aa jenna asitti qaxxaamura baay'istuu sana booda maal ta'a? Tokko meetira baay'isuu meeqaati? Xaati wal qixa jettu dhibba lama meetira baay'isuu meeqaati? Baay'isuu 0.001 kiloo meetira. Sana booda xaa barbaaduuf gaa hiruu tokko meetiraa jettu as gama kanaanis tokko meetiraa jettu asii tokko meetiraan badaa xaa qofaatti hafaa asii meetirri kun meetira kanaan ni baddi dhibba lama baay'isuu 0.001 meeqa ta'a? Meeqa ta'a jechuudha? 0.2 kiloo meetira ta'a jechuudha. Yeroo waliin baay'istan. Asirra hiruu tokko kan jettu jirti. Hiruu tokko jechuun matuma isaa waan ta'uuf akkasiin keenya jechuudha. Meeqa ta'a jechuudha? Meetirri dhibbi lamni kiloo meetiratti meeqadha? 0.2 kiloo meetira ta'a jechuudha. Gara miilimeetiraatti immoo yeroo jijjiiru maal ta'a? Tokko meetirri wal qixa kuma tokko miilimeetira yoo ta'e dhibbi lamni meetirri wal qixa xaa jenna. Sana booda qaxxaamura baay'istan tokko meetira baay'isuu meeqaati? Baay'isuu xaati wal qixa dhibba lama meetira baay'isuu meeqaati? Kuma tokko miilimeetira jettu. Sana booda xaadha kan barbaannu waan ta'eef hiruu tokko meetiraa jettu gama lamaaniinuu hiruu tokko meetiraa jettu. Tokko meetiraan ni bada xaan qofaatti hafa. Kana yeroo waliin baay'istan meeqa ta'a? Meeqa ta'a jechuudha? Zeeroon isaa meeqa kuni? 1 2 3 4 5 0 2 barreessitanii 1 2 3 4 5 maal? Miilimeetira ta'a. Maaliif asii meetirri ishiin kun meetira ishii kana waan balleessuuf jechuudha. Kanaafuu kana scientific notationidhaan yeroo barreessinu 2 baay'isuu 10 paaworii zeeroon isaa meeqadha? 5 miti 10 paaworii 5 miilimeetira jettu jechuudha. Kun kitaabni keessan isiniif hojjeteetti jira. Table 2.5 conversion between unit of length. Egaa asirratti conversionii isaan unitoota gidduu jiru jechuudha. Tokko kiiloomeetirri meetiratti meeqa? Kuma tokko meetira ta'a. Tokko meetirri seentimeetiratti 100 seentimeetira. Tokko meetirri kuma tokko miilimeetira. Kuma tokko miilimeetira. Tokko seentimeetirri 10 miilimeetira. Tokko meetirri 0.001 kiloomeetira. Tokko seentimeetirri 0.01 meetira. Tokko miilimeetirri 0.001 meetira. Isaan kana qabachuu qabdu jechuudha. Asii ol deebinee brainstorming question kan jedhu kana yoo ilaallu how many meters, centimeters and millimeters are there in 1 kilometers? Kiiloomeetirri tokko meetiratti meeqa ta'a? Seentimeetiratti meeqa ta'a? Miilimeetiratti meeqa ta'a? Kan jedhu ilaalla jechuudha. Kiiloomeetirri tokko kiiloomeetirri meetiratti meeqadha? Kuma tokko meetira ta'a. Tokko kiiloomeetirri seentimeetiratti meeqadha? Seentimeetiratti kuma 100 ta'a. Kuma 100 seentimeetira ta'a. Tokko kiiloomeetirri miilimeetiratti meeqa ta'a? Miilimeetiratti jechuudha. Miilimeetiratti immoo miliyoona tokko
miliyoona tokko millimeetira ta'a. Kana ta'a jechuudha. How many gram are there in 1 kilogram? How many seconds are there in 1 day? Maani kiloogiraamni tokko kiloogiraamni jechuudha. Giraamatti meeqadha? Giraamatti meeqadha jechuudha? 1,000 giraama ta'a jechuudha. 1,000 giraamadha. Kan biraamoo maal gaafata? How many seconds are there in 1 day? Guyyaa tokko keessa sekoondii meeqa jira? 1 day. Sekoondii meeqadha? 86,400 sekoondii ta'a jechuudha. 86,400 sekoondii ta'a guyyaa tokko keessa jechuudha. Guyyaa tokko keessa sekoondii meeqa jira? 86,400 jira. Taasudhaan exercise 2.8 dha. Gaaffii tokkoffaan which of the following is a suitable unit to measure the distance between the earth and the moon? Asirraa unitiin kan mijatu jechuudha. Unitiin kan mijatu fageenya lafaa fi addeessa gidduu jiru. Lafaa fi addeessa gidduu jiru as keessaa isa kamtu mijata jechuudha. Measure gochuudhaaf kan safaru unitoota as keessaa baata jechuudha. Kiiloomeetira. Lammaffaan immoo which of the following is suitable unit to measure the diameter of electric wire? Kun immoo kan baay'ee xiqqoo ta'edha. Kanaafuu as keessaa isa kam ta'a? Meetira moo seentimeetira moo kiiloomeetira moo miilimeetira ta'a jechuudha. Miilimeetira. Sadaffaan immoo a hydrogen atom has a diameter of about 10 nanometer. 10 nanometer. Express his diameter in meters. Express this diameter in millimeter. Express this diameter in micrometer. Isaan kana egaa maaliin ibsina jechuudha? Meetiraan ibsina, millimeetiraan, micromeetiraan ibsina jechuudha. Asitti egaa 10 nanometer jedhamti. 10 nanometer jedha. 10 nanometer jechuun naanoo jechuun 10 paaworii negatiiva meeqaati? Negatiiva 9ti naanoo jechuun. Kanaafuu asitti 10 jenna. 10 baay'isuu naanoomeetira jechuun immoo 10 paaworii meeqaati? 10 paaworii negatiiva 9ti. 10 paaworii negatiiva 9 meetira jennaa jechuudha. Ishii kanaaf kana yeroo waliin baay'istan maal ta'a? 10 baay'isuu 10 paaworii negatiiva 9 jechuun meeqa ta'a? 10 paaworii negatiiva 8 ta'a. Yeroo kana waliin baay'istan jechuudha. Kanaafuu meetira jettu jechuudha. Kanaafuu 10 naanoomeetiriin meetiratti yeroo jijjiirtan meeqa ta'a? 10 paaworii negatiiva 8 meetira ta'a jechuudha. Gara miilimeetiraatti immoo yeroo jijjiirru jechuudha. Kana 10 naanoomeetira jechuudha. 10 naanoomeetira walqixa meeqa ta'a? Eenyu faana? 10 paaworii negatiiva 5 miilimeetira faana walqixadha. 10 naanoomeetira jechuudha. 10 paaworii negatiiva 5 miilimeetira faana walqixa. Gara maayikiroomeetiraatti immoo 10 naanoomeetirri 10 paaworii negatiiva 2 maayikiroomeetirii faana walqixadha jechuudha. Ishii kana akkasitti hojjechuu dandeessu. The relationship between the SI unit and the non-SI unit of mass are shown in table 2.6. Asirratti egaa hariiroo SI unitii fi non-SI unitii jechuudha. Kiloogiraamni eenyu faana walqixa? 1,000 giraama faana walqixa. 1 giraamiin 0.001 giraama faana walqixa. 1 miiligraamiin 0.001
0.0 tokko giraama faana wal qixa. Dhibba kiloogiraamiin 1 kuntaalii faana wal qixa. 1000 kiloogiraamiin 1 toonii faana wal qixa jechuudha. Isaan kana qabachuu qabdu. Tansuudhaan example 2.2 ilaalla. One of the pounds of a beam of balance mass is 1.5 kilogram, 500 gram, 250 gram, 25 gram, and 0.8 gram are placed to measure the mass of unknown object. What is the mass of an object in gram and kilogram? On the other hand of the pan, if they are in balance. Manni maal goote jechuudha. Asirratti isaan kana walitti daatu. Hunda isaa kana walitti daatu. Walitti daatanii giraamaan meeqa akka ta'e keessu akkasumas kiloogiraamaan meeqa akka ta'e keessu jechuudha. Manni giraamaa fi kiloogiraamaan keessu. Akkuma argitan asitti maasiinsaa hunda isaa isaan kana walitti daatu jechuudha. Jalqaba irratti maal gochuu qabdu? 1.5 kiloogiraamii isheettu kan gara giraamaatti deebistu jechuudha. Sana booda hunda isaa walitti daatu giraamaan keessu kiloogiraamaanis ni keessu jechuudha. Akkamiin keessu? Akkuma asirratti argitan giiviniin keessan asirratti tarreesseetti jira. Kan isin barbaadan tootaal maasii giraamaan fi kiloogiraamaan keessu jechuudha. Soluushinii isaa formaata isaa ilaaltan ida'ama hunda isaa jechuudha. Hunda isaa 1.5 kiloogiraama 500 giraama 250 giraama 25 giraama 0.8 giraama isaan kana walitti daata. Ishii kana jalqaba maal gootu gara giraamaatti deeffattu jechuudha. Gara giraamaatti yeroo deeffattan 1500 giraama ta'a jechuudha. Sana booda asirraa akkuma argitan asirratti isiniif hojjeteetii jira kitaabni keessaniyyuu 1500 giraama ida'uu 500 ida'uu 250 ida'uu 25 ida'uu 0.8 giraama kana yeroo walitti daatan kana kan isin argattanii giraamaan kana ta'a jechuudha. Isa kana immoo 2275.8 giraama kana immoo gara kiiloo giraamaatti deebistu jechuudha. Isa immoo akkamiin deebistu? 1,000 yookiin tokko giraamni 1,000 kiiloo giraamni 1,000 giraama miti. Kanaafuu 2,275.8 giraamni immoo meeqa ta'a kan jedhu xaa keewwattu jechuudha. Sana booda qaxxaamura baay'istu ni argattu jechuudha. Akkamiin hojjettu? Tokko kiloogiraamni 1,000 giraama miti giraamadha. 1,000 giraamadha. Kanaafuu 2,275.8 giraamni immoo meeqa ta'a jettu? Xaa as keewwattu qaxxaamura baay'istu jechuudha. Sana booda maal ta'a? Qaxxaamura yeroo baay'istan xaa eenyu faana baay'ata? 1,000 giraama 1,000 giraama wal qixa jettu. Sana booda 1 kiloogiraama baay'isuu 2,275.8 giraama jettu jechuudha. Giraama jettu. Sana booda asii meeqa firtu? Xaa qubaatti hambisuuf 1,000 giraamaaf firtu gama lamaaniinu 1,000 giraamaaf firtu gama lamaaniinu jechuudha. Sana booda maal gootu? Asii 1,000 giraamni 1,000 giraamaan ni bada. Asii giraamni kun giraama kana ni balleessti. Sana booda maal ta'a? Asii ishii kana waliin baay'isu 1 kiloogiraama baay'isuu 2,275.8 waliin baay'istu. 1 kiloogiraama baay'isuu 2,275.8 baay'isuu meeqa jettu? Baay'isuu sana booda asii xaa qubaatti hambifachuuf maal gootu? Asii 1,000 giraama hiruu 1,000 giraama ni bada. Asii giraamni kun giraama kana ni balleessa asii jechuudha. Sana booda asii xaan ni hafa, xaan qofti ni hafa asii jechuudha. Xaa jettu wal qixa jettu. Sana booda asii 1 kiloogiraama baay'isuu 2,275.8 yeroo waliin baay'istan meeqa ta'a? 2,200
dhibba lamaaf 78 75 tuqaa 8 hiruu meeqaati? Hiruu 1000 jettu. Kana yeroo hirtan meeqa argattu? 2.275 kiloogiraama argattu jechuudha. Kun asirratti isiniif hojjeteetti jira. Kanaafuu kiloogiraamaan kanadha. Giraamaan immoo meeqadha? Kana ta'a jechuudha. Teebilii 2.7 the relationship between different unit of time. Kun egaa akkuma argitan hariiroo yuunitoota taayimii gidduu jiran jechuudha. Tokko miniitiin 60 sekendiidha. Tokko haawariin 60 miniitiidha. Tokko one dayin jechuudha. One dayin 24 haawariidha. Sa'aatii 24dha. Tokko one weekiin 7 dayidha. Guyyoota 7 qaba jechuudha. Torban tokko. Waan manziin immoo guyyoota waan manziin guyyoota meeqa qaba? Guyyoota 60 qaba. Waan yeeriin guyyaa meeqa qaba? Guyyaa meeqa qaba? 365 tuqaa 25 qaba jechuudha. Ishii kanas hin dagatinaa qabadhaa. Example 2.3 yoolaan express the following time in the second. 1 hour in secondiitti meeqadha? 0.5 hour in secondiitti meeqadha? 3/5 in 3/5 hour in secondiitti meeqadha kan jedhu hojjennaa jechuudha. Akkamiin hojjettu? Salphaadha kun. Kun elementary questionidha. Asirratti 1 hour in 3,600 sekendiidha. 1 hour in 3,600 sekendiidha. Kanaafuu 2 hour in immoo meeqa ta'a? Qaxxaamura barbaachistu jechuudha. Maal gootu? Kun asirratti isin hojjeteeti jira. Maal gootu? Tokko hour in wal qixa 3,600 sekendii yoo ta'e 2 hour in maal gootu? Isa kanas qaxxaamura barbaachistu jechuudha. Qaxxaamura barbaachisan meeqa argattu? 7,200 sekendii argattu jechuudha. Kunis baay'ee salphaadha. Baarra kan jiru immoo akkamitti hojjettu? Isas akkuma arra jirutti hojjenne kanatti hojjettu jechuudha. 1 hour in wal qixa 3,600 sekendii yoo ta'e 0.5 hour in meeqa ta'a jettu sana boo qaxxaamura baayistu. Maal ta'a? Tokko haawarii baayisuu ta'a wal qixa 0.5 haawarii baayisuu meeqaati? 3,600 sekendii jettu. Sana booda tokko haawariidhaaf hirtuu gama lamaanuu tokko haawariidhaaf hirtuu asii haawariidhaan bada ta'an qobaatti hafaa. Asii haawarii kan inni balleessa 0.5 baayisuu 3,600 sekendii yeroo waliin baayistan meeqa ta'a? 1,800 sekendii ta'a jechuudha. Jaarra kan jirutu bifuma kanaan hojjettu. Tokko haawariin wal qixa 3,600 sekendii yoo ta'e 3/5 haawariin meeqa ta'a jettanii xaa jettu. Sana booda tokko haawarii baayisuu ta'a wal qixa 3/5 haawarii baayisuu 3,600 sekendii jettu. Sana booda gama lamaaniin tokko haawariidhaaf hirtuu isinis tokko haawariidhaaf hirtu. Tokko haawarii ni balleessaa. Haawariin ishiin kun haawarii kana ni balleessiti. Sana booda xaan qobaatti hafa. 3/5 baayisuu 3,600 sekendii yeroo waliin baayistan meeqa argattu?
Ishiin kun sekendiidha. Second jedha. Itti aansuudhaan exercise 2.9 ilaalla. Gaaffii tokkoffaa maal jedha? How many hours, minutes and second are there in a day? Guyyaa tokko keessa sa'aatii meeqa jira? Akkasumallee daqiiqaa meeqa jira? Secondii meeqa jira kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu one day equal to 24 hour. Guyyaa tokko keessa sa'aatii 24tu jira. Minitiitti yoo jijjiirru. Kanaafuu one day equal to 24 baay'isuu 60 minitii. Kun meeqa ta'a? Minitii ta'a jechuudha. Maal goona amma? One day amma immoo gara sekendiitti jijjiiruudhaaf one day equal to wanta baay'isuu 60 sekendii jenna. Kun immoo meeqa dhufa? 86,400 sekendii ta'a jechuudha. Akkasiin hojjettu. Gaaffii lammaffaan immoo list some traditional way of measuring time in your community. Egaa karaa aadaa jechuudha. Akkamitti akka yeroo safaran jechuudha. Isa tarreessitu. Maal egaa kan fayyadaman naannoo keenyatti gaaddidduu ilaaluudhaan, gaaddidduu ofii ilaaluudhaan, gaaddidduu manaa ilaaluudhaan, gaaddidduu maaliiti? Gaaddidduu mukaa ilaaluudhaan. Shadow of tree, shadow of house isaan kana tarreessuu dandeessu. Express the following time in minute and second. Egaa isaan kana gara hawrii isaan kana jechuudha. Maal gootu? Gara minitiitti jijjiirtu. Erga gara minitiitti jijjiirtanii gara sekendiittis ni jijjiirtu jechuudha. Egaa isaan kana waliin haa hojjennu. Jalqaba maal gootu? 0.25 hawrii jechuudha. Gara minitiitti jijjiirtu jechuudha. Gara minitiitti jijjiiru immoo meeqaan baay'istu? 0.25 baay'isu 60 minitii. Kana yeroo waliin baay'isan 15 minitii argattu jechuudha. Sana booda 15 minitii isa argattan kan ammoo gara sekendiitti jijjiiruudhaaf maal gootu? 15 baay'isu 60 sekendii jettu jechuudha. Kana yeroo waliin baay'isan meeqa argattu? 900 sekendii argattu. Kan baarra jirus akkasumatti hojjettu. 3.2 hawrii jechuudha. Gara minitiitti jijjiiruudhaaf maal gootu? 3.2 baay'isuu 60 minitii jettu. Sana booda 192 minitii argattu. Erga isa kana argattanii immoo isa kana immoo minitii isa kana immoo gara sekendiitti jijjiiruuf 192 baay'isuu 60 sekendii jettu. Sana booda maal argattu? 11,520 sekendii argattu jechuudha. Caarra kan jiru immoo 6.7 hawriidha. Isa kana gara sekendiitti jijjiiruuf maal gootu? Jalqaba 6.7 baay'isuu 60 minitii jettu. Sana booda meeqa argattu? 402 minitii argattu. 402 minitii erga argattanii gara sekendiitti jijjiiruuf immoo maal gootu? 402 baay'isuu 60 sekendii jettu. Sana booda meeqa argattu? 24,120 sekendii argattu jechuudha. Egaa viidiyoo itti aanuun yuunit samarii waliin ilaalla. Nagaan tura.